Harka fuudhe kabajamtootaa fi hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateef nuuf kalchaa jecha oduuf odeeffannoo har'aaf qopheeffanne dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Mana amantaa dheeffachuun maqaballeessiin uummata Oromoo xiqqeessaa turanii fi itti jiran ilaalchisee barsiisaan amantaa Oromoo salaalee walitti qabee abaare dhiifama gaafate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Oromiyaa keessatti tarkaanfiif murna bilisiginnaa irratti bakkeewwan garaa garaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo gonfachuu hime. Gambeellaatti walitti bu'iinsa mudateen guyyaa tokkotti yoo xiqqaate lubbuun namoota 47 ajjeefamuu yoo gabaafamu dhaabbanni ogeeyyii fayyaa kan madaa'an 100 ol kataan yaala gahaa argachuu fi rakkoo nageenyaa uume hordofee uggurii sochii kaa'ameera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa obbo Hasan Alii gara biyyaatti deebi'anii jiru jedhame. Yeroo isaan buufata xiyyaara idil addunyaa ga'an simannaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan taasifameefii jira jedhame. Mootummaan Eertiraa jiraattota naannoo Affaar irratti duguugaa sanyii fi sarbiinsa mirga namoomaa hawaasaa irratti taasisaa jiraachuun dhaga'ame. 2004 aangawaan gosaan bakka bu'aa filataa turan lammiileen Somaaliyaa Moqaadishoo kallattiin filannoo taasisaa jiru kan jedhu yoo ta'u hordoftoota keenya kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, sheerii fi koomentii gochuun yaadaan nu hordofaa jecha bal'inni oduu keenyaa kunooti. Mana amantaa dheeffachuun maqaballeessiin uummata Oromoo xiqqeessaa turanii fi itti jiran ilaalchisee barsiisaan amantii dhiifama gaafateera. Muddee 24 2025 dhimma amantaa dheeffachuun tokkummaa fi guddina uummata Oromoo kan jibban akkuma dur maqaa ergamtootaatiin lafa Oromoo saamaa turan tibbanas maqaa Oromoo xiqqeessuun qe'ee warra xonqaa'ii yookaan qaalluu jechuun barsiisaan amantii tokko Shawaa Kaabaa Salaalee arrabsuu isaatiin uummanni gaafii fi mufii kaasee jira. Namni suuraan isaa asirratti argamu kun barsiisaa amantaa Pirotestaantii ka'e dubartii dhalattuu Shawaa Kaabaa Salaalee taate tokko waamuun ati eessaa dhufte jedhee gaafannaan dubartittiinis Salaalee jettee deebifteef. Namni Heenok Girmaa jedhamu kun ammoo Salaaleen biyya xonqaa'ii yookaan warra qoricha namarratti hojjetanidha jechuun dubbate. Sababeeffachuun uummanni Oromoo jecha isaa kanatti mufachuun dhaga'ameera. Namni kun walitti qabee Oromoo Salaalee maqaa balleesseera. Ilmaan Oromoos lafa jiranitti akkamiin nama amantaa fakkaatee maqaa nu balleessa jechuudhaan uummanni loluun miidiyaalee hawaasaa irratti facaafamuu sababeeffachuun manni murtii godinichaa dubartii sana qorachuu yakka namni Heenok Girmaa jedhamu kun raawwate odeeffachuun akka inni hidhamuuf ibsa baaseera. Haa ta'u malee uummanni Oromoo kutaa kam jiru hundi jecha isaa kanatti aaruun miidiyaalee hawaasaa irratti gaafii fi komii qaban dhiyeessuun facaafamee jira. Bara durii keessa sobnii fi lafa ergamaa abaluu jechuun lafa Oromoo akka saamamu gochaa turaniiru. Har'as amantaa jala gugachuun uummata Oromoo xiqqeessuu irraa hin dhaabbanne. Miidiyaan humna guddaa akka qabu beekamaa ta'us dogoggora uume kanatti gaabbuun dhiifama karaa miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaan አካዝ ጀቹን ይፈማ ጋፋቴራ ሰላም እንዴት አላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ የፍቼ ሰላሌ አካባቢ ሰዎች ዛሬ በዚህ የይቅርታ ቪዲዮ በፊታችሁ መጥቻለሁ ለሊቱን እኔ ከኢትዮጵያ ተነስቼ ወደ አሜሪካን ሀገር ለአገልግሎት እየመጣው ነበር አየር ላይ ያለው በሶሻል ሚዲያ በተለያዩ ዜናዎች አንድ የተቆረጠ አጭር የኔ ንግግር የፍቼ ሰላሌን ህዝብ እንደምጠላ አይነት ትርጉም ይዞ ብዙዎች ጋር ደርሶ አይቻለው ለዚህ ንግግሬ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው በፊታችሁ ያለሁት በጣም በዛ አካባቢ ላለ ሰዎች ጠቅላላ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅርና አክብሮት ኖሮኝ ነው ማገለግለው በማገለግልበትም ቤተክርስቲያን የተለየ የብሔር የተለየ የአንድ ጎሳ ግሩፕ የለም በቤተክርስቲያናችን የተለያየ ብሔር የተለያየ ጎሳ እግዚአብሔርን አብሮ የሚያመልክበት ስፍራ ነው ስለዚህ
በዚህ ንግግሬ ያሳዘንኳችሁ፣ በዚህ ንግግሬ ያስከፋዋችሁ የዛ አካባቢ ተወላጆች በጣም ይቅርታ ለመጠየቅ በፊታችሁ በዚህ ቪዲዮ አለው። ሌሊት ላይ እኔ እየተጓዝኩኝ ወደዚህ ሀገር እየመጣሁ ያለ በቤተክርስቲያናችን በተቋም ደረጃ በደብዳቤ ይቅርታ ጠይቀን ነበር። እሱም በቂ ስላልሆነ እኔ ራሴ በአካል ይሄንን ህዝብ ይቅርታ ለመጠየቅ በፊታችሁ አለው። ይቅርታዬን እንድትቀበሉኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ከልቤ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። የዛን አካባቢ አመራሮች፣ በዛ አካባቢ ላይ በተለያየ የመንግስት ቢሮዎች በአመራር የተቀመጣችሁ ይቅርታዬን እንድትቀበሉ ደግሞም በዛ ከተማ መጥቼ በአካል ይቅርታዬን የምጠይቅበት ህዝቡንም የማገለግልበት እድል እግዚአብሔር በቅርብ ያመቻችልኛል። በአጭር ቀን ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ መለሳለሁ። እግዚአብሔር ይህን እድል ይሰጠኛል። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Oromiyaa keessatti tarkaanfii murna biltsiginnaa irratti bakkeewwan garaa garaatti fudhateen injifannoo gonfachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Oromiyaa tarkaanfii kana gaafa mudde 21/2025 lixa shaggar aanaa Amboo ganda Haroo Xirrootti fudhateen injifannoo gonfatee jira. Tarkaanfii kanaanis humna diinaa irraa nama 7 yoo ajjeesu 9 madoo dandammii hin qabneen adabee jira jedhame. Gama meeshaatiin qawwee akaama 5 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Oromiyaa tarkaanfii kana babal'isuun lixa shaggar aanaa Gindabarat ganda bakkee Fayyinee jedhamutti fudhateen injifannoo miidhagaa argateera. Injifannoo kanaanis waraana murna biltsiginnaa irraa nama 8 yoo ajjeesu nama 11 madoo jajjabaan madeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaama 2 fi SKC 2 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Akkasumas muddee 22/2025 kaaba shaggar aanaa warra Jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatee jira. Haala kanaan humna murna biltsiginnaa maqaa sakattaa bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen 4 battalatti ajjeesuun 3 madeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaama 1 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Akkasumas gaafa muddee 23/2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Oromiyaa lixaa shaggar aanaa Gindabarat ganda Gixiree jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Gama injifannootiin murna biltsiginnaa irraa nama 1 yoo ajjeesu nama 7 jiraa ishee harkaan qabee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni biltsiginnaa miliqanii gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu fuula feesbuukii isaaniin beeksisaa jiraachuu himan. Waraanni sirnichaa keessatti walqoodinsa sabaan hammaachuu hordofee waraanni sabaan Oromoo ta'an badanii gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu maxxansa isaanii irraa argame hordofee gareen sabaan Amaara ta'an ammoo gara finxaaleeyyii faannootti harka kennachaa kan jiranis hedduu ta'uu kanneen gara waraana bilisummaa Oromootti dhufan irraa odeeffanneerra. Gibira kaffaluun dirqama lammii biyya kamii yoo ta'u, gibira kan funaanu qaamolee miindeffamanii jiranii yoo ta'u, ga'een milishaan qabu ajjeesuu fi doorsa garaa garaan kan guutamedha jedhan daldaltoonnii fi jiraattonni. Bulchiinsa magaalaa Haramayyaa Araddaa Xinniqqeetti dargaggoo milishaan reebamee gibiraaf jecha ajjeefamedha. Namni gibira yoo kaffaluu dide seeraan gaafatamuun otoo jiru, milishaan hidhannoo qawwee malee beekumsa sammuu hin qabne jiraattotaa fi daldaltoota irratti meeshaa qabaniin doorsisuu bira darbee ajjeesuun hawaasicha biratti komii kaaseera. Komiin hawaasni keessaa inni ijoon gibira kan guuru qaama gibiraaf godhame moo milishaatu uleen guuraa jedhan. Milishaan mucaa kana akkanaan ajjeesee haga gabaanni kun qindaa'etti to'atamee akka hin jirre yoo ta'u, uummanni naannichaa adabbiin barsiisuu fi fakkeenya ta'u adabamuu qabaa jechuun gaafataniiru. Gaambeellaatti walitti bu'iinsa mudateen guyyaa tokkotti yoo xiqqaate namoonni 47 ajjeefamuu yoo gabaafamu, dhaabbanni ogeeyyii fayyaa Medecines Sans Frontières namoota 100 ol ta'an kan madaa'an yaala argachaa jiraachuu ibse. Sababa kanaafis naannichatti nageenya dhabuu hordofee aangoonni uggura sochii kaa'anii jiru. Naannoo Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa saba Nuweerii fi Anyuwaaq gidduutti mudateen wal waraansi qaamolee mootummaa waliin wal tumsuun wal dhabdee isaan gidduutti mudateen
Hoogganaa poolisii tokkoo fi konkolaataa ambulaansii akkasumas konkolaataa hedduun abiddaan gubamuu dabalatee isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Taateen raawwatame ilaalchisee maddeen biyya keessaa akka himanitti muddee 24 bara 2025 aanaa addaa Itaangii kutaa magaalaa Taarpaam keessatti haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 47 ajjeefamuu ogeessi fayyaa maqaan isaa akka hin eeramne hin barbaanne himuun lakkoofsi namoota du'anii kan olii ta'uu akka danda'u eere. Itti dabaluunis ani kan dhaga'e namoota 47 du'aniiru kan jedhe maddi kun ergasii miidhamtoota biroo mana isaanii wajjin gubatan lakkoofsi isaanii kan hin lakkaa'amnis jiraachuu ibse. Namni firoonni jalaa du'anis yeroo ammaa kana warra du'an awwaallachaa jiraachuu ifoomeera. Namoonni dhuunfaa madaan hedduun dhaabbilee yaalaa magaalaa Gambeellaa dhaqqabuu dadhabuun isaanii maddi kun ibseera. Sababni isaas rakkoo nageenyaatiif jecha daandiin gara magaalaa geessu cufameera jedha ogeessi fayyaa kun. Namoota madaan tokko gaara dhaabbata yaalaa Kulee jedhamu kan bakka haleellaan kun itti raawwatame irraa kiiloomeetira 1 fagaatee buufata baqattootaa dhiyoo jirutti geeffamuu isaanii maddi kun dabalee himeera. Ibsa muddee 24 baase dhaabbanni gargaarsaa namoomaa ogeeyyii fayyaa guyyaa san ganama irraa eegalee jeequmsi Gambeellaatti cimee itti fufuun guyyaa tokkotti miidhamtoota meeshaa waraanaatiin madaan 100 ol simachuu isaa ibseera. Dhaabbanni kun itti dabaluun walitti bu'insi yoo itti fufe guyyoota itti aanan keessatti miidhamtoonni dabaluu akka danda'anis akeekkachiiseera. Dhaabbatichi torbee tokkoof jeequmsa itti fufe hordofee muddee 17 galgala keessa buufata baqattootaa Kuleetti jeequmsi ka'uun miidhaa dhaqqabeen sa'aatii 48 keessatti namoota madaa'an gara 50 ta'an yaaluu isaanii keessaa 19 haala ulfaataa keessa jiraachuu dabalee himeera. Akkasumas guyyoota 7 darbanitti qofaatti namoota madaa'an 150 ol yaaluu yaadachiiseera. Dhaabbanni MSF naannicha nageenya dhabuu hordofee torban tokko oliif qaqqabummaan tajaajila fayyaa garmalee jeeqameera jechuun akeekkachiiseera. Kanaanis tajaajila yaala alaa torban tokko oliif addaan kutuuf kan dirqame yoo ta'u, sababni daandii riferaalaa hospitaala geessu cufamuun carraa du'aa miidhamtootaa akka dabalu taasiseera jedhe. Dhaabbatichi deeggarsa ministeerri fayyaa taasisee fi meeshaalee yaalaa gara hospitaalaa waliigala Gambeellaa fi hospitaala jalqabaa Gambeellaatti erguu ibseera. Maddi naannoo sanaa kan biraa haleellaa muddee 24 halkan walakkaa manneen jireenyaa kutaa magaalaa Taarpaam keessatti raawwatameen namoonni nagaa dubartoota daa'immanii fi qaama miidhamtoota dabalatee hedduun miidhamuu ibseera. Maddi kun manneen gubachuu fi jiraattonni qe'ee isaanii irraa buqqa'uu akkasumas qindoomni namoota dhuunfaa daangaa ce'anii kan raawwatame jedhame. Qondaalli mootummaa olaanoo tokko taatee mudate lubbuu namootaa darbuu addis istaandardiif kan mirkaneessan yoo ta'u hanga ammaatti aangawoonni lakkoofsa namoota miidhaman hin mirkaneessiniin jiru jedhe. Qondaalli kun himannaa daangaa ce'een jedhameen himatamanii jiru. Kuffiseera garuu haalli nageenyaa hammaachuu hordofee sochiin gara magaalaa Gambeellaatti kanneen yaala fayyaa barbaadan dabalatee daangessuu isaa mirkaneessaniiru. Miidhaa fi jeequmsa mudate irratti yaada kennuudhaaf biiroon dhimmoota kominikeeshinii naannoo Gambeellaa irraa hundee miidiyaan deebii argachuuf taasise hin milkoofne. Jeequmsa mudate hordofee mootummaan naannoo Gambeellaa muddee 25 magaalaa Gambeellaa fi naannolee tasgabbii dhaban biroo keessatti halkan yeroo hin murtoofneef uggura sochii labseera. Akka ibsa waajjirri kominikeeshinii naannichaa irraa argametti galgala sa'aatii 2 hanga ganama sa'aatii 12tti kan itti fufudha jedhe. Dabalataanis bulchiinsi naannichaa qaama nageenyaan eeyyama qabuun alatti qawwee qabachuun dhorkeera. Hokkara yeroo dhiyootti mudate kun jalqaba baatii kanaa taateewwan lubbuu namaa galaafatan walitti aansuun mudate hordofeeti. Muddee 9 magaalaa Gambeellaatti haleellaa raawwatameen poolisoota 2 dabalatee namoonni 4 du'uu isaanii maddi dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku ibseera. Kunis uggura halkanii akka kaa'amu taasiseera jedhe. Muddee 7 bara 2025 irraa eegalee jeequmsi aanaa addaa Itaangii magaalaa Gambeellaa Abooloo fi naannichatti uumameen lubbuun namoota nagaa fi miidhaan qaamaa ga'uu
Waldhabdeen mootummaa naannoo Gambeellaa keessaa deeggarsi mootummaa Sudaan kibbaa akka jirus mirkaneeffateera. Akkasumas tajaajiloota bu'uuraa addaan citu akkasumas uggura sochii labsamuu fi daangeffamni yeroo kaa'amuun kominikeeshinii mirga namoomaa Itoophiyaa beekseera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa obbo Hasan Alii gara biyyaatti deebanii jiru. Yeroo isaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa ga'anis pireezidaantii ammaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan simatamaniiru. Obbo Hasan Aliin bara 1984 hanga 1987 akka lakkoofsa Itoophiyaatti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa ta'uun tajaajilaniiru. Bara 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Kumaa Dammaqsaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wayita ta'anii muudaman. Obbo Hasan Alii ammoo pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'an. Obbo Hasan Alii mootummaa naannoo Oromiyaa bu'uureessuu keessatti nama jalqabaati. Waa'ee jijjiiramaa alaabaa Itoophiyaa irrattis gumaacha guddaa akka qaban ni himama. Obbo Hasan Alii Finfinnee yoo barbaade samiitti ol guddatti malee abadan qonnaan bultoota Oromoo buqqistee diigdee akka babal'atu hin eeyyamnu jechuun garee Abut yookiin TPLF waliin walitti bu'anii bara 1989 biyya abbaa isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqaman. Har'a sirna isaan Oromiyaaf jecha morman dabaree isaa akka hin deebinetti godaanee isaan ammoo biyya isaaniitti deebi'an. Bilchiginnaan hooggantoota duraanii mootummaa Dargii waliin dhiittaa mirga namoomaa geggeessanii fi muuxannoo sirna abbaa irree qaban gara biyyaatti deebisanii muuxannoo sirna kufaatii isaanii irraa barachaa jiru. Sirna abbaa irree ijaaree kaka'umsa uummataa fi hariiroo hawaasaa isaanii kan hin tumsine yoo ta'u, kunis bara aangoo isaanii dheereffachuuf kan dhimma itti ba'an caasaa sirna abbaa irree isaanii kan fudhatu qofa waliin kan xiyyeeffatanii fi hiriiran waliin wal ta'uun lammiilee isaanii karaa isaan hafuura itti baafatan dhorku. Kanuma irraa ka'uun bilchiginnaan aangawoota sirna abbaa irree keessatti qooda olaanaa qaban muuduu fi gara biyyaatti deebisaa akka turanii fi kan itti jiranidha jedhame. Mootummaan Eertiraa uummata Affaar irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuu himame. Dhaabbatichi muddee 15/2018 mootummaan Eertiraa uummata Affaar irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jira jedha dura taa'aan dhaabbata Dimookiraasii Affaar Galaanaa Diimaa Ibraahim Haruun. Dura taa'ichi ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan Eertiraa uummata Affaar irratti murtoo seeraa malee ajjeechaa, duguuggaa sanyii, hidhaa fi dararaa dirqii loltummaa filuu fi buqqaasaa jiraachuu ibsaniiru. Uummanni Affaar Galaana Diimaatti bilisummaa amantaa akka hin qabaannee fi afaan isaan akka hin baranne dhorkamuun dhiibbaan irra gahaa jiraachuu akkasumas qurxummii akka hin kiyyeessineef dhorkamuu fi Galaana Diimaa irratti sochii kamiin iyyuu akka hin raawwanne taasifamuu eeraniiru. Dhalattoota Affaar magaalaa Sabii fi bakkeewwan biroo keessatti buqqaasaa, sosochii dinagdee keessaa dhorkuu, dargaggoota dararaa, ukkaamsuu fi waggoota dheeraaf iddoowwan dhoksaatti hidhanii dararaa jiraachuu fi abbootii amantaaf jaarsolii biyyaa ajjeesuun sarbama mirga namoomaa raawwachaa akka jiru ibsaniiru. Dararaan mootummaan Eertiraa uummata Affaar Galaana Diimaa irraan gahaa jiru Koomishinii Mirga Namoomaa Afrikaatti himata dhiyeessuu ibsuun gaaffichi koomishinicharraa fudhatamummaa argatee mootummaan Eertiraa guyyoota 60 keessatti deebii akka kennu gaafatamuu dubbataniiru. Sarbama mirga namoomaa mootummaan Eertiraa raawwachaa jiru kana hawaasni idil addunyaa akka balaaleffatus waamicha dhiyeessaniiru. 2004 as aangawaan gosaan kan bakka bu'u filataa turan lammiileen Somaaliyaa Moqaadishootti kallattiin filannoo mana maree taasisaa jiru. Jiraattonni magaalaa Moqaadishoo har'a filannoo mana maree magaalattii taasifamaa jiru irratti hirmaataa jiru. Kunis filannoo kallattii biyyattii waggaa 50 ol booda taasiftee isa jalqabaati jechuun gabaafamee jira. Naannolee hammaan Somaaliyaa irraa adda ba'anii filannoo taasisan Puuntilaandii fi Somaalilaandiin ala filannoon kallattii kan waliigalaa Somaaliyaatti kan taasifame bara 1969 ture. Kunis wayita Ziyaad Baarree fonqolcha mootummaa hin taasisin turtii ji'ootaan duratti filannoo taasifamee ture. Erga biyyattiin waraana waloo keessatti kufteen booda bara 2004 filannoo al kallattii kan jalqabdee turte
yoo ta'u yaadi kunis wal morkii gosaa gidduu furuuf kan yaadame ture. Haaldureen filannoo alkallattii ture kanaan aangawaan gosaa miseensota mana maree yoo filan miseensaawwan kun ammoo pirezidaantii biyyattii filataa turan. Kana booda pirezidaantiin kantiibaa magaalaa Moqaadishoo muuduuf itti gaafatamaa qaba. Lammiileen Somaaliyaa gaggeessitoonni siyaasaa mala filannoo alkallattii kana malaammaltummaa keessaa argatan jechuunis himatu. Filannoon amma Moqaadishootti taasifamaa jirus kanaan dura kan adda citee ture filannoo kallattii biyyattiif agarsiistuu isa jalqabaatii jedhame. Filannoo Moqaadishoon har'a taasisaa jirti jedhame kana irratti kaadhimamtoota 1,605 taa'umsa mana maree magaalattii 390 dorgomaa jiru. Abdi Shakur Abib Ayer miseensa koomishinii boordii filannoo Somaaliyaa filannoo kana booda kan filaman miseensonni manneen maree kantiibaa Moqaadishootti ni filatu jechuun himan. Haalli kun Somaaliyaan suuta miilaan dhaabbataa jiraachuu agarsiisa. Filannoo mana maree Moqaadishoo kana booda inni hafe akka biyyaatti ni taasifama jechuun miseensi koomishinii boordii filannoo Somaaliyaa dubbachuu Rooyiters gabaaseera. Hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.